Hojjettee duroomuu caalaa maaltu faladha? Waraanuu. Maali wanta akkasii maaf barbaachise amma? Waraanuu. Waraanuu miti kan barbaachisu. Nuti lubbuu nama kamajjeessuudhaaf karoora hin qabnu. Nuti kan barbaannu hojiidha. Si galee? Kanaaf iyyuu amma deemnaa nama tokko ittiin bunuu dhiigni tokko utuu hin dhangala'in qabeenya keenya waan barbaannu fuunee bahuu qofadha. Nanna. Qabeenya fuudhuudha waan barbaaddeetti hiikkachuu dandeessa. Yoo magana waaqayyo maal nuun jedhama rabbi maal nuun jedha kana. Maal jennee fayyaa qabna. Hojii humnaa hojjennee buluu dandeenya. Callisii. Atis taanaan jechuudha. Miila kee to'adhu. Eenyuun dhiisamu kanarratti? Ati yoo dhiibee dhufe garuu wanti godhan jiru. Waaqayyoon jaallatu. Yoo dhiibee dhufe garuu wanti godhan jiru. Maal goona gaa? Guyyaa masaatii innee tarkaanfii irratti fudhanna. Kanaan achi garuu kaayyoon keenya maal miti? Nama ajjeesu miti. Amma waan hundumtuu isinii galee wanti isinii galee yoo jiraate gaaffii nagaadha. Hanqii yoo waraanuu namni tokko garuu piroojeektii kana nu jalaa fashaleessennaan waraanuu han godheen dhiiga kee dhuga siinis. Fashaleessatteennaan lamaan kee waan isaan jiru. Waraanuu? Dhiisi garuu immoo dhiisi. Lattas deebi'eemu? Ati miira keessa galiinii akkasitti nama waraantaa. Kottaa dhaqee xiyyeeffannoo cafuu dheerannu ba'aa kana ofirraa fuudhaati. Fideen mana isinii gashee. Akka tuutti deemila akkasitti. Deemtaa keessa reessa. Bah kana immoo deemuun immoo amma. Nagaa oolte? Fayyaadha miti. Maal barbaadde? Maal karaa mandee maa ture? Dheebodhee mana keetti gore giiftii. Wuy dhiifama obboleessa koo jarjaraan jira beellaman qaba. Maali jechuudha. Jarjaraan jiraa fi bakka biraadhaa ta'u dhugdee hoo? Maaloo giiftii koo maalan beekan biyyan beeku maaloo. Utuu aadaa keenya keessa jira wanta akkasii nama dheebote dhiisanii darbu. Soo dhuguma aadaa keenya soo miti kottu seenu ishee. Ishoo. Dhiifama qabuuf jarjaraan ture bishaan qofaan sii fide. Maali rakkoon qabu. Maal ofirraa fuuteen dhugduu? Xiqqoon kaan tura dhukkuba qilleensa akkanaan galleef. Guruu wallaale ni maal hojjetta? Maaliif maal hojjettati? Maal si hojjechisiisu? Xiyyeeffannoo ati jedhanii na ergani gaanaa. Biyya ba'uuf. Deemeedhani karaa marra deemiitii hojii hojjedhu naan jennaa hin beekaa mana. Yaa waaqa koo malee waliin dhaara. Qofaama jiraattaa ati giiftii ko? Anoo qofaama hin jiraadha. Maal amananii maal wajjin jiraatutteetu bara. Anan hin beekne keessa galee. Hojjaan kees natti bareedee gaafa mansiidhaan lama kooyyuu irraanfachaan jira. Maal yoo fuula koo argiteeti maal? Kana xaxadheen ture malee waan hojjaa godhu waan ama? Ta'a waan akkasii. Waan akkas bareeddu maaliif itti deemta maal? Maal dhugaa? Olaa mataan koos obboleessuma qonnaa mursiise. Dhugaa. Amma anuu sii jira. Hin dhoobattu. Tuun jiru. Maaloo giiftii koo maal inni? Dooti natti miti. Maal na soraati? Maal hin sodaanne mana? Wantuun jiru an qofaama koon jiraadha. Sa'aatiin deemeedhaan amma xiyyeeffannoon keessa. Xiyyeeffannoo kanatti barbaacha deemu. Xiyyeeffannoo. Fuudhinaan jedhan. Xiyyeeffannoo keessa. Xiyyeeffannoof immoo rakkoon qabu yaadee waa'ee isaa xiyyeeffannoo. Adarraa waaqayyoo deebisa ofitti maal taatati? Kanaaf hin dhufne. Dhugaa kanaaf dhuga. Haa ta'u malee. Aduu kana natti no'a. Ani waan akkasiif hin dhufne giiftii koo lakki. Lakki. Maaloo kottu. Lakki. Dhugaa rakkoo. Waan ani beeknetti sila hunee. Deebii na biraati ana. Maaliif baate? Maaliif baate ta'i? Waan akkamitti argisiise sila footoo irraa waan akkamii argin? Roogarfee wayin argineenu? Nama sirriidha seenoo. Maal? Nama sirriitti na erge. Roogarfee wayi qalloo moo wayiiti?
Giddu goleettiidha seenu. Inni dhiboo inni isaa dhahee hojii namaa miti dhahee. Kana gaa beekumsi kee kana gaa. Ba. Maaf dhufte dheetti dhiste. Maaliif dhiste dhufte? Lubbuutu fadhee harkaa bee. Lubbuutu fadhee. Xiyyeeffannoon keessa dhadhee xiyyeeffannoo ishee haateettan miti. Xiyyeeffannoon keessa rannaan gaafa isheen xiyyeeffannoon qajeelu. Maatti na ergitu dhala waaqayyo. Maal taaddoo akkasitti yoon ergite naan? Maal? Laasha ergite? Uyyoo bitti baaftee baqadheen dhufee waan akka. Qullaa malaa dhufte yoo na ergite ta'a maayittan beekan akka isheen akkasi teessu. Xiyyeeffannoo dhufte dheeree qullaa qullaa ishee. Xiyyeeffannoo seenatti ergi. Maalidhaa kun? Atis dhiisi. Deemee waraanan. Ba. Kun immoo waraanuu jedha kun gara deemutti. Kan namaatti darbu. Manni wanta akkasii. Ati bara kana keessa dhalachuu kootti hin gaabbaaran. Dhiiseera namni seexaneeffachuu seexana loluu wajjin dhiiseera nama kunoo atis kanaan nama doorsista taa'ee jennaan. Warra lubbuudhaan utuu namni jiru nama gubaaroo wajjin waliin caaltotis saree sanaa wajjin waliin caaltotis hin beeku narraa kaasee akka gootu taanaan kana booddee. Ana warra saree sanaa wajjin walitti na fidi. Waliin caaltu kaa dhiisuu qabda. Nan dhiisa malee warra saree sanaa wajjin maqaa koo akka jedhu barbaadu. Akkasi.